siibanii jira ollaa yoo akkana nama ka shamatee miti ka qotee yoo sin danda'u mucaa sababattee nama lama gabar nafsee lamaa nyaadhaa jetti mee mucaa nama akkamitti danda'ee nyaata gaafa Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashama harka fuunee akkam nagaa jirtu magartuu absalaam ki magee wajjin gadi baanee wanti bargarii jedhan sani beeytanii bargarii sammalee jette bargarii sti jira sanuma waluma keessa ya chicken ki maali wanti garagaraa kuno ka lukkuu bunni maali ni jiraami kana nafee isa jette dhufnee kuno haala kana wanti jaalala jirti akka ni nagaa jirtu sagaleen kin dhagamu jetta akana waluma arra ana osoo ta'ini burger maali miti firay kan fadhaan anje nafeesi naan jetti nafeesi jettee ofuma isiitii barosoo waan tokko kompeesiniif garaa guuttataa jirti ana azaan gootee jechuudha la fedhii sabira kullee na fakkaata barra aatiin kun ammas nafeesi jechuu sin hin dhiisne silaa yeroon nafeesi jedhan suni amaaranya jedhan suni dabree jira isin garuu ammas hin dhiisne sun ammas nafeesi jetteetuma anuma azaa godhu jirti kan duraayin irraa kafalataa jirti ta'ee hin beeku waan taane na godhaa jirti rabbiin ajeji gaama maal jettu me akkam jirtu hundi keessanuu nagaa qabdani namni abbiin du'aayin naa godhu jirtanii hedduu takka galatoomaan isin ja'anillee du'aayin keessan hedduu nama gammachiisti hundi keessanuu du'aayi bareedduu godhaa turtanii koomantii keessan hundaayyuu namni koomantii faallaa jedhee namni yookaan immoo koomantii jibbiinsaa barreessee hin jiru hundi keessanuu galatooma yaada nama jajjabeessuu akkasuma rabbiin namaaf kadhattanii hundi keessanuu waan ta'eef rabbiin nagayaan si haayiku akkun kan amantii muslimaas waan isaatiin kan amantii kiristaanaas hundi isaatu akkuma amantii isaatti du'aayii godhaa jirtanii hedduu takka galatooma aamiin jennee jirra isinis aamiin jettee jirti fuulli ganaas si galabatamaayyuu laanni ta'u garuu hundi keessanuu kanatti mee laali mee fuulli na dhiitee jetti garaas dhiitee noo fuulillee dhiitee na fakkaatu jira fuulaanillee wanti beekteesi maaltu beekaa angartu suureen jira maal beekaan fuulli kee waan ittiin taane garuu ati akkanuma naan jettaa wal bifeen jira maal sinaa jedhu fokkattoora sinaa jedhu yoo fokkattus taate inni bareedda sin jedha malee ani egaa osoo fuulli kiyya waan fedhees ta'e ati bareeda naan jette malee waan ittiin himtu naan jette beektu egaa hundi keessanuu dhugaadhaa isin galateeffannaa du'aayii keessaniif galatoomaa hundi keessanuu amma guyyoota hafte kana wantoota garaagaraatiin akka namatti dabarsinaa amma kaa waan jettu ilaallee ajajatee deebina dhufuu dide nyaanni dhufuu dide ture sa'a dheeraatiin inni kunoo dafeen dhufu beelee gattisii namuu beedduu ilaalame garaa nama nyaattu beelee beekte akkanatti eegaa jirti nyaanni isaa daqiiqaa 30 ol turee jira amma osoo hin dhufin daqiiqaa 30 eeneeti viidiyootti deebine nyaanni dhufuun hinnaan ammallee dhufnee jirtu lukku maali nyaatuma maali maqaallee bibbeeni kan isiin feesisaa waan maaltu maqaan beeyi kanan jenne kanani beek anas hin jedhe barka ani hin beene hedduu kan si feesisu malee ati hin beektu hin jenne ati waanuma akkanaa nyaata isa wallaalta durriyyeedha anaati durriyyeedha eegaa isi miti anu wallahi lazim anu beelee jira durri hin jedhe amma durriyyee miti duraan hin jedhe haadha ilmaa taateetii miti ini sila kan luar bingete. Amu fili kamali ini terbiasa kan tumna. Amma kan jirtu sun. Dalaga jiranin sanni be ida bar. Kuno amuru fi lala jarjarte wani sina fan kai tagasmatti. Sa'a tokko ol tureetiin nu dhufe nyaanni. Kuno akkuma agartan wanti isin kana hunda kophaa isin atti lala asirraa jalqabaa. Maal kofalta dhugaadha. Kuno kana hunda kana kophaa isin achuuf deemti. Maaliin inni? Salaaxaa. Godhi gaara kun qabu. Akkamitti akkasuma keessa.
Kana hunda laa ilaa. Kophaa kee kana hunda yoo nyaattu ati xiqqoo man qaanfattu. Aaroo ishi nyaadhu. Siibanee jira nyaadhu. Ayaan nu maatiin chaanaal keenyaa hundi keessanuu kottaa nyaanni dhufee jira. Ani nyaachuuf miti garuu isiidha. Kana hundaayyuu kophaa isii ayyattee. Ni kijiba. Ana kijiba nama guddaa barani kami kijiba. Abbaa malee yaa ta'u hojii eegaltee jirta. Suni maalin? Soosii. Maalirraa soosii jechuun? Kachaap okay akkas eega. Aariif fageessan kan hin beeknu bara. Kachaap okay kachaap kophaatti hin jiru. Xixiqqaan yes kana fedha. Kanneen maal fina jala geettee gara kinkeettu? Okay. Eshi. Kuno samooni kana nyaata waan biraa dhiistee waan akkanaa kana malee waanuma akkanaa kana malee waan takka nyaadhu jechuudhaan azaanu godhu jirti. Rabbiin kana. Yaada kan dandeessisu. Rabbiin na dandeessisu. Wallahi. Ati amma ana yaadi maali nama? Me si qammasu. Nah, ana waya nyaadhaan si qammasu fi. Ati nyaadhu na Rabbi garaa si gadhiise kana hunda ofuu kophaa kee ayyattee kan nyaattu. Yaa Rabbi yaa Rabbi. Bareeda. Dafii nyaadhu. Nyaanni bareedaadha. Pepsi kiyyaas naa bani kaa. Pepsi qofa dhugaa silaaf. nyaata nama lamaa ajajame isin nyaatanii ni beekta. Maaliin kun nyaata nama lamaa ajajame kophaa keenya jenne ati ani nyaadhu sin jee. Egaa hordoftoonni keenya hundi keessanuu namoonni dhiirri taatee kan fuudhin jechuudha yoo fuutee waan an keessa jiru kana rabbi si agarsiisa. Gaafa jaartii fuutee isin garaa godhattee jechuudha. Waan ani arge kana rabbiin si agarsiisa. Obsi kaan manatti qalladuu sana yookaan dhabamtu gaafa san arguun keen oolu waan hunda kaayil peepsii lafa peepsii eenyu dhugi sin jedhe. Omaan an godhu sun ta'e miriindaa dhugi peepsii lafa kaayi. Lafa kaayi peepsii kiyyaa. Yaade rabbi si agarsiisa jechuudha waan amma keessa jiru kana. Irriba mi'aayaa irriba halkan qixxee keessa yeroo isin si kaastu fa'a. Asirraa kaaraa sa'aa tokko dheeratu deemi waan akkana naaf gaafa isin jettu. Mucaan sun dhugame isaati lakkaa jetta gaafsan jechuudha. Rabbi si argisiisu. Egaa kunoo nyaatu jirti. Banee fi jira rabbi garaa kana itti gadhiisee jira. Si banee jira walla nyaatu yoo akkana nama ka shamatee miti ka qotee yoo sin danda'u. Nama shamatee miti namni qotee sin danda'u garaa kee kana akkana nyaachuu kanaan. Rabbi naa gargaaru malee ani wallahi rabbi naa gargaaru. Rabbi naa dandeessisu homaa gochuu hin danda'u. Kunoo isinis laala akkanumatti shamarran wacii qannasaa yoo gaafa garaa godhatan wacii qannasaa waan birii takka waan birii lamaa fa'a na feessa jedha. Deemtanii waan birii 300 na feessa hin jedhina waan birii 400 na feessa hin jedhina. Nyaatuma xiqqoo takkaaf qarshii 400 kafaluun waan birii lama ka birii takka maastikaa na feessa jedhame rabbi jedha maastikaa na feessa jedha. Maastikaa dhibba isinii binna maastikaa na feessa jedha waan gugurdaa na feessa hin jedhina. Nuti yoo hin qabaanne eessaa fuuneeti peepsii lafa kaayii sin jee bara nama dhageessu miriindaa dhugi. Waan birrii guddaa kana namarratti qabachuu dhaabaa jechuudha. Walumaa galatti gorsa isinii kenna shamarran abbaa manaa keessaniif beekaa fi akkam inni yoo maallaqa waan guddaa kana fidi jenneen eessaa fuudhaa jedhaati yaadaa fi abbaa manaa keessaniif yookaan kabalamuun keessaniin oolu gaafa obsee chi mirri jedheen kaballa. Antakaasi kabaleen beeku garuu gaafa takka sirraa nafu garuu amma guyyaa nu dhumatee jira. Gaafa lammaffaa garaa godhatte garuu akka ammaa kanatti deebi'a jettee. Amata shamboodaa. Rabbi isaa achiin waa ga'u. Akka ammaa kanatti deebi'a jettee kaballaa miti gaafa sana ablee qabadhee siffii garaa. Meencaa qabadhee. Safara keessi ari'a gaafa sana. Akkam.
Itti deebinaa laa ammas takka booda hin jenneen gaafa kuni guddate gaa ammas lama booda maan guddataa bara kuni gaafsan yoo rabbi jedhe yookaan nutis biyya kana hin jiraannu yookaan immoo jiraachuus dandeenya yookaan gara biyyaa galiis ta'a yookaan bakka hin beekamu bakka rabbi nama geessu miti yaa gaafsan waan rabbi ta'e ta'a hundaafuu nyaadhu mucaa sababadhu nyaadhu akkanumatti nama lamaa baran jetti ani nabsee lamaa bara akka fedhan nyaadha jetti barra takka mucaan waa nyaata mucaan afaan banatee waa nyaachuun geenne sa'aatii kana kama ofiisiitii nyaattu ani mucaa sababattee nama lamaa gaafar nabsee lamaa nyaadha jetti mee mucaan amma kamimatti danda'ee nyaata gaafa dhalatee nyaatu akkanatti anuma attaallalaa mucama kana sababattee waan hunda ofii guurti amma boqqolloo dheedhiitti bitu malee kuntaalaan akooyitee nyaata boqqolloo dheedhii bitee asheetaa amma gabba ibsa dhugaa kun guute qarshii lama waan akkanaa kana xixiqqoo sana na gaafadhu rakkoon qabu waan feete sii godha waan xixiqqoo sanaaf hin cinqamin waanuma gurguddaa daraa isumarraa fagaadhu aaraa moo wanta akkasiisuma isarraa fagaadhu malee waan akka isheeta boqqolloo maali jedha kaameraan rakkoon qabu ani wayii nyaatan fedhu waan xixiqqoo kana hanga feetan irratti qabadhu maatiin chaanaal keenya hundi keessanuu gorsa ani isiniif kenne kana shamarran kan taatan kan abbaa manaa qabdan kan hin qabnes gaafa heerumtan jechuudha gorsa ani isiniif kenne kana laala abbaa manaa keessan hin cinqina maal qaba inni bor gaafa ilmuun dhalatte inni waan hedduu yaada maali jedhaati yaadaa fi ani ilmooti yaa waan hedduu godhuu fedha garuu isin garaa qabaa jettee yoo kan waan an qabu hunda na jalaa fixu ta'e rakkisaadha kanaafuu ilaala hangamitti hagana guddata ture ilaala nyaan isin hanga isin bakka isin geettee ilaala akkanatti kunoo garaa itti baneetti gadhiisee jira kanaafuu mee asoo ishiin na jalaan fixinaan isaa nyaadhu ijibni maali osoo ishiin na jalaan fixinaan nyaadhu oduudhaan na qabdanii kana hunda hanga ciccitu natti calistanii xiqqishoo asii ati ni nyaatta mee hanga siisa dhiistee dinnichaa nyaattee chiipsii nyaadhu isa dhiisiti inuma kanaafuu asoo nyaata na jalaan dhufiitiin deema shamarran gorsa kiyya kana akkanatti naa dhageeffadha amma guyyaa xiqqoo takkootu hafee mucaan dhufuudhaaf jechuudha hanga guyyaa sanitti rabbiin kan duraatu kana caalaatu naa dandeessisee jira kanas naa dandeessisu bar doktorri keeka chokkoleetii nyaadhu naan jedhee keeka maalii nyaadhu naan jedhee bar waanuma doktorri hin jedhiniin kana ani beeytanii afaan arabaa kana sirriitti hin beeku yoo akkas hin jedhe yaani maali dhageessaati arabiffaan naan jedhe arabiffaan beekaa baran jedhan garuu sirriitti hin beeku garuu ni beeka sirriitti fahamuu afaan arabiffa biyya kana ani arabiffa mana barumsaa mana quraanaatti baradhee santu jira xiqqoo arabiffa saawudii tokko xiqqoo garaagarummaa qaba garuu sunis sanumarraan naaf galaa jechuudha sanumarraan haasawa walum fakkeesseetiin akkasitti waan doktorri hin jedhin hunda doktoran naan jedhe jetteetiin nyaachuu eegalte homaa gochuu hin dandeenyu egaa hordoftoonni keenya ani asumarratti dhaabaa nyaata kiyyatti haa deebi'u borii akkas walitti deddeebi'uu dandeenya yookaan ammaas yoo nyaattee waan haasa'u qabda isaan wajjin haasa'uu fi hayyee nyaanneetii walitti deebina hundaafuu egaa fixnee jirra garaan isii ka duraa san lama ta'ee jira jechuudha amma quufteetiin jechuudha. Yeroo nyaanni iddoo kana guute suni amma hin jirre jechuudha. Keebsii qullaa keebsii homaan qabne qofaatu jira. Ani nyaanne ani jalqabaa ilaaltan akka ani nyaataa hin jirre isimaa fixee hordoftoonni keenya hundi keessanuu asumarratti addaan baanaa nagaa isinitti dhaamuudhaaf deebine jechuudha dhumarratti. Nagaatti isiniin reefu nagaatti isiniin jennee ammoo fixannee jira munaan hundisee jiru. Sababa saniiti amma nyaadde qufufuunillee neefee jira agartanii. Siife. Hedduu takka isin jaalladha. Bye. Yeroo itti aanutti guyyaa borii yookaan itti walitti hanga deebinuuf nagaan nuuf tura. Hundi keessanuu namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo keenya like tuqaa. Galatoomaa. Bye.